damee magaalaa Shaggar kabajamoo Boonasiir hoogganaa waajjira dargaggoo fi ispoortii kabajamtoota koree qindeessituu magaalaa Shaggar kabajamtoota bulchoota kutaa magaalaa kana sagantaa kana irratti argamtan hirmaattoota sagantaa kana irratti argamtan baga xumura dorgommii ispoortii magaalaa Shaggar baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada. Magaalaa Shaggar jennee yoo hundeessinu kaayyoon keenya magaalaa hundeessuu qofa odoo hin taane hawaasa dagaagee hawaasa tokkummaa qabu hawaasa dinagdeedhaan fuuldura irratti ufuu kan danda'u ijaaruu waan ta'eef erga Shaggar hundeessinee booda ispoortiif xiyyeeffannaa guddaa kennee hojii gurguddaa hojjenneerra. Erga Shaggar hundaa'een caasaa haala adda addaatiin caasaa cimee kan hin turre erga Shaggar hundaa'ee booda caasaa gurguddaa qorannee akkamitti sadarkaa magaalaa keenyatti ispoortii cimaa kan ta'e hundeessuu dandeenya kan jedhu hojiin gurguddaa hojjetameera. Har'a dorgommii kan lallu kan magaalaa kan hin fakkaanne sadarkaa biyyaafillee dorgomtoota cimaa oomishuu akka dandeenyu humna akka qabnu kan agarsiise waan ta'eef carraa kanaan qaamonni har'a hirmaattan baga isin ga'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Iddoo ispoortiin jiru magaalli cimaa jira. Iddoo ispoortiin jiru turizimiin dagaaginni hin jira. Iddoo ispoortiin jiru dinagdeen hin jira. Kanaafuu jaarraa 21 irratti ispoortii fi magaalaa adda baasnee deemuu hin dandeenyu. Nu magaalaa Shaggar jennee eenyummaa saba keenya ol kaasuu yoo barbaanne ispoortii cimsuu deeggaruun nurraa eegama. Kanaafuu akka magaalaa keenyatti xiyyeeffannaa guddaa kenninee kan hojjennu yoo ta'u baay'ee xiyyeeffannaa kenninee kan hojjennu bu'uura misoomaa ispoortiif dhiyeessuu loojistikii adda addaa ispoortii kan jijjiiru irratti xiyyeeffachuu deeggarsa faayinaansii humna keenya kan danda'e irratti hirmaachuu yoo dandeenye sadarkaa magaalaa qofa miti sadarkaa naannoo qofa miti sadarkaa biyya qofa miti sadarkaa addunyaatti ispoortii aan dorgomnee aadaa keenyaa fi eenyummaa keenya dagaagsuu qabna jennee waan amannuuf sadarkaa kanatti namoonni hojii ispoortii irratti hirmaattan kallattii aanis kallattii alas sadarkaa kanatti yaaddanii akka hojjettan carraa kanaan isin gaafachuu barbaada. Magaalaa smart jennee ispoortii dagachuu hin dandeenyu. Magaalaa digitaal jennee ispoortii dagachuu hin dandeenyu. Kanaafuu akka magaalaatti deeggarsa isiniif barbaachisu hundaa waan goonuuf hojii ispoortii kana caalaa cimee deemuu qaba. Kanaafuu har'a namoonni dorgommii tokkoffaa baatan baga gammaddan jechuun dorgommiin itti aanu sadarkaa naannootti sadarkaa biyyaatti kan gaggeessitan carraa gaarii isiniif hawwaa baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Thank you. Dorgommiin tapha guutuu magaalaa Shaggar tokkoffaa torbee tokko ol ture har'a karaa miidhagaa qabuun goolabame. Dorgommichi torbee tokko ol guyyaa 9 kan ture. Kana keessatti kutaalee magaalaa keenya 12 waliigalatti ispoortistootaa fi leenjistootaaf dursaalee gara 1,500 ol ta'an kan irratti hirmaatanii fi dorgommii kanaanis gama tokkoon ispoortistoota jila ispoortii magaalaa Shaggar bakka bu'uudhaan tapha guutuu naannoo irratti hirmaatan kan itti filataman gama biraatiin immoo bakka bu'oota egeree boruuf ta'an kan itti adda bahanii fi akka waliigalatti sochiiwwan ispoortii magaalaa Shaggar sochii kan itti uumamedha. Akkuma magaalaa Shaggar erga hundaa'ee
gama tokkoon hundeeffama magaalaa gaggeessaa, gama biraatiin immoo hojiilee gurguddoo keessattuu tajaajila hawaasaaf kan ooluu danda'an adda baasaa isa hojiirra oolaa kan deemame akka hojii dargoof ispoortii magaalaa Shaggarittis tokkoon karoora qabame keessaa tokko magaalaa Shaggar giddugala turizimii ispoortii taasisuudhaaf kaayyeffamee kan hojjetamaa jirudha. Kana keessaa tokko gareewwan kilabootaa fi gurmiiwwan ispoortii magaalaa keessa jiran irra deemanii ijaaruudhaan haaroos hundeessuudhaan gama kanaan dargaggoonni magaalaa Shaggar carraa kilaboota gareewwanii akka argatan gochuudhaaf hojii bal'aadha kan hojjetame. Gama biraatiin immoo bu'uuraalee misoomaa ispoortiidhaaf tajaajiluu danda'an kan istaandaardii yookaan ulaagaalee olompikii guutuu danda'an hojjechuudhaaf haalduree mijeessuudha. Kanaafis tokko iddoowwan oolmaa itti hojjetan kana adda baasuu, kanaaf immoo sadarkaa jalqabatti diizaayinii gurguddaa istaandaardii olompikii guute gosoota ispoortii hunda kan hammate qorannee mana marii ispoortiif dhiyeessinee mirkaneessinee bara dhufurraa eegalee hojiitti galuudhaaf qophii godhaa jirra. Kanaafis kutaawwan magaalaa qabnu hundarratti gama tokkoon iddoowwan oolmaa xixinnaa hawaasni iddoo jiraatutti sochii ispoortii qaamatti hojjechuu danda'an miini isteediyoom kan jennu kana bocnee kan hojiirra oolchuudhaaf deemaa jirra. Gama biraatiin immoo istaadiyoomota gurguddoo kan tiraakiiwwan gurguddaa of keessaa qabu qorachiifnee yeroo gabaabaa keessa hojiitti galchuudhaaf adeemaa jirra. Akka walii galatti magaalaa hawaasaaf jireenya hawaasaaf mijooytuu taate uumuu keessatti ispoortiin iddoo olaanaa waan qabuuf kanaafis bulchiinsi magaalaatis kanaaf xiyyeeffatee hojjetaa jira jechuudha. Boodara taphattuun obsa shaampiyoonaa walii galaa dhiirotaaf dubartootaan dorgommii hedduu tapha baay'ee